paaspoortii jijjiiruu didee fi maqaa isinii jijjiiruu didee kana natti baay'ate. Ani immoo kana gabaabuma wanti isinii himaa na dhaggeeffadhaa suutumaan na hordofaa. Gariin paaspoortii jijjiiruu didee gariin immoo maqaa jijjiiruu didee rakkoon isaa inni guddaan eessa beektu siitingii keessa galtanii isin dura buutanii waa'ee feesbuukaa kana meegguutu isin agarsiisa siitingii keessa galtanii siitingii biraa fiizii keessa galtanii siitingii sii xiqqoo tuttan siitingii keessa namni galuu wallaalee hin jiru. Jalqabaa otoo paaspoortii hin guutatiniin dura eessa dhaxxanii beektanii isin personal informationii kana keessa seentanii jalqabaa keessa seentanii asirratti kontaaktii infoo kana keessa seentanii konnektii keessa asirratti akkuma argaa jirtanu lakkoobsaa fi iimeeliin kiyya irra jira miti lakkoobsa keessan jiraachuu erga arragaaggaxanii booda lakkoobsi keessan jiraachuu erga beektanii booda maal gootanii bakka paaspoortii kana seentanii maqaa jijjiirachuun kana argaa amma isin agarsiisa bakka paaspoortii kana seentanii paaspoortii keessa erga seentanii asirratti change passport iseettu argattanii miti change passport amma kana booda irra rakkattanu jechuudha waan kanaaf change passport iseettu kana keessa seentanii amma asitti gubbaatti paaspoortii isa dura isin gaafata isa dura keessa jiru gara gadii kanatti immoo isa haarawaa itti jijjiirachuu itti naxxani ifa siniif ta'eera isa gubbaa kanatti isa duraati isa jalee kana lamaanitti immoo isa haaraati isin kana hundaa dhiiftanii lakkoobsa keessaa qabdanii miti kunoo bakka forgeetettu gadi kana dhooftanii ifa siniif ta'e bakka forgeetii kana rukuttanii anamma asirratti homti isiniif galuu qabu ani lakkoobsa Itoophiyaa irratti guutadhe waan hin jiruuf amma yooni ka'ee kontiiniyoo kana dhahe naaseenuu diduu danda'a naa jijjiiramuu dhiisuu danda'a lakkoobsa na gaafa na lamu keessan galu hayyee keessa galeetuma isin agarsiisa mi'aayaa kontiiniyoo kana rukuttanii amma paaspoortii jijjiirachuuf akkuma isa argattanu dijitiin 8 iimeelii irratti naa dhufa anaa duuban deebi'ee asirratti wanni isinii galuu qabu inni guddaan maali an iimeelii irraan qaba isinii filannoo lama fida ammaaliifan iimeelii irra kaa'adhe iimeelii irratti naafa dhufu jedhetani koodiin isinii asirratti filannoo lama gideen fide yoo iimeelii keessaa qabaattan iimeelii irra godhattani yoo iimeelii keessaa hin qabne immoo maalirra godhattanii beektu lakkoobsa keessanirra foon nambar isa jedhu irra godhattani isinii lama fida ana asirra iimeelii irra kaa'adhe isiniif ifa ta'eera miti akka itti irra kaa'attanii amma kontiiniyoo godhe yoon seene iimeelii kiyya keessa dhufee jira lakkoobsi quxuriin dijitiin 8 jechuudha amma kontiiniyoon godha ammaan dijitii 8 jedha koodii miiseejii annaa yoo lakkoobsa ta'e lakkoobsa irratti isinii dhufa ana amma iimeelii argattanii miti iimeelii irratti naa dhufa ana amma walakkaa tuqeensi keessaa ba'a eessan naqa amma mana Gmail ifii kana bakka miiseejiin itti dhufu keessan seena mee dhufee jira kun akkuma argaa jirta yoo agartanii naa dhufee jira jechuudha kunoo koodiin naa dhufee jira kanaafuu irra gadi tuqeetan amma koodii sana keessaa argitanii koodii akka naa dhufee jiru kunoo koodii sana koppii godhadha ammaan akkuma argaa jirtanu yookiin koppiin godhadha yookiin paaspoortii jijjiiruuf gaa ammaan ifa isiniif ta'eera miti koodii kana gadi qabeetan koppii godhadha fudhadhee achi deebi'a koodii ana seensa amma gaa paaspoortii jijjiirachuu yoon jedhe ifa isiniif ta'eera miti akkanatti gadi qabee koodii yoo feetan gadi qabdanitti naxxanii yoo feetan immoo mataatti qabatanitti naquu dandeessan dijitii 8 jechuudha quxuriin kuni ifa isinii taaramte akkana cimsitanii gadi qabdanii peesitti gootani tayyib amma didee jira qoyaa dhiifama akkasuma cimsee gadi qabaa inni dhufa akkuma argaa jirtan koodii itti guuteera jechuudha koodii firii meeqa 1 2 3 4 5 6 7 8 asirratti dijitii 8 jedhee jira miti isinii lakkoofsa irratti dhufa yoo iimeelii irraa qabaattan iimeelii irratti dhufa amma kontiinii godhetan paaspoortii jijjiiradhee isin agarsiisa isinii jechaan paaspoortii jijjiiraara ammaan paaspoortii jijjiiradhe amma gaa amma koodii itti naqadheera paaspoortii jijjiirachuu na gaafatee jira amma paaspoortii jijjiiradha paaspoortii an beeku jechuudha paaspoortii maqaa kiyyaa waan hin beeku fakkeenyaaf amma paaspoortii tokko jijjiiradhee isin agarsiisa. Ayaa jijjiiradheen dhufame obsaan na eega. Anamma ani jijjiiradheen jira dijitii 6 jechuudha. Amma jijjiiradheen jira isinitti agarsiisuun barbaanne malee jijjiiradheen jira. Ifa isiniif ta'ee anamma isuma jijjiiradhee amma jijjiiradheen jira next itti godha isin raayitii itti godhetan next isi kanan tuqa amma paaspoortii kiyya jijjiiramee jira. Amma paaspoortii feesbuukii kiyya jijjiiramee jira jechuudha. Eegaagaa. Neetwoorkii kiyyaa eeggadhaa amma ni dhufutti. Akkuma isaa agartan neetwoorkiidha waan ta'e jennaan eeggadhaa ni dhufa.
akkuma isin argaa jirtan jijjiiramee jira amma paaspoortiin jijjiiramee jira. An amma wanti hundinuu waan iimeelii irratti naa dhufuuf iimeelii keessan gala amma miiseejiin iimeelii naa dhufee jira jechuudha. Akkuma isin argaattan akkaanti naa dhufee jira. Amma irraa baheen isin agarsiisa akkanatti dudubbate deebi'e. Kunoo akkam paaspoortii jijjiiradhee kunoo asitti naa himaa jira jechuudha. Miiseejiin naa dhufee. Isinii galee paaspoortii jijjiiradheen jira jechuudha. Amma naa dhufee jira kun akkuma argaa jirtanuu gaalaksii A12 akkam paaspoortii jijjiiradhe sa'aatii guyyaa waan hundaa wajjin akkanatti fidee dhufa. Ifa isiniif ta'ee amma jijjiiradheen jira bakka amma paaspoortii jijjiiradheen jiraan. Ifa isiniif ta'eera miti akkasitti paaspoortiidhaan hin cinqamtanu paaspoortii feesbuukaati. Hin hiraartanu wajjiniin isin paaspoortii feesbuukaati. Xaayyeef sana booda amma gaa sila an iimeelii irraan qabaafani. Otuun lakkoofsa godhadhee fi lakkoofsa irratti naa dhufaana. Ifa isiniif ta'ee otuun lakkoofsa godhadhee lakkoofsa irratti naa dhufa ani immoo beekaan iimeelii irra godhadhee iimeelii irratti akka naa dhufu jechuudha. Maaliif lakkoofsi xiqqoonatti waan fagoo ta'e jennaan. Xaayyeef inni itti aanu immoo maqaa jijjiirrachuu kan isin dideef sababni isaa inni guddaan sababa kana jechuudha. Amma gaa maqaa jijjiirrachuu hin beektanii bakka isaa erga keessa seenne amma bakka riyooshaa fi kana seenne. Ifama. Sana booda farstaneemii irratti maqaa keenya maqaa abbaa keenyaa itti guunnee erga kaane asitti bakka cheenjettu kanatti yoo garru kunne paaspoortii nu gaafata. Asirratti paaspoortii nu gaafata amma. Asirratti paaspoortii kiyya na gaafataara. Amma duu jijjiiruutiin jijjiirama kiyya. Paaspoortii na gaafataara miti paaspoortii keessan isa haaraa jijjiirattanii asitti naxxan kunoo. Ifa isinii ta'eera miti asitti naxxani. Sana booda seef cheenji si'ettu kana yoo rukuttanii salaamu alaikum. Amma kana isinii jijjiirama. Paaspoortii feesbuukaa isin hiraarsaaru kanuma jijjiirachuu dadhabdanii. Ifa isiniif ta'ee akkanatti paaspoortii qaxxataatti jijjiirattan jechuudha. Isin wanni guddaan isin hin daganne lakkoofsa keessaniif iimeelii keessan akkatti galchuudha kunoo. Lakkoofsa keessaniif iimeelii keessan akkatti galchattanii jennaan kana booda waa takka humsi isin rakkattan hin jiru. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa paaspoortii jijjiiruun akkammaa waa takka rakkoo hin qabu. Kanaafuu wanti isin dhibu hin jiru bakka paaspoortii inni seekuriitii jedhu kana keessa seentanii kunoo asirratti kun bakka nama itti ilaallatanuu bakka cheenji paaspoortii jedhu kan gisee dhuftanii asirratti isa gara olii waa sadii isin gaafate dhiisee foorgeettii dhooftanii bakka yoo iimeelii isin hirka jiraate iimeelaa yoo lakkoofsi isin hirka jiraate bakka lakkoofsaa sana godhattanii amma kanaan jijjiirrattanii rakkoon tokko isin irra dhufu hin jiru hin sodaatinaa. Forget iseettu isii gadi kanatti jijjiirrattanii yoo foon nambarii namni wallaale hin jiru lakkoofsaa fi iimeelii bakka isaa namni wallaale hin jiru yoo akkas gootanii booda keessaa baatanii gisee itti guuttanii akka ammaa dijiti 8 itti guuttanii kaatanii kunoo Gmail kana keessatti isinii dhufa asirratti isinii dhufa asirratti jijjiirrattanii akkasitti of eeggattanii akkatti jijjiirrattanii waan hunda sirreeffachuu dandeessanii obboleewwan kiyya barumsi keenya har'aa kana fakkaata galatoomaa gaafii qabdan ammas.